السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجنتو تردفت سمي الشو إذا جرت أنا مقرب دراسة سنة سنجفتم بكي سنة كيس ربي بركة سنة حكاو سمي الشو هرس كي سما أدتات أرتستي تين جاز تجرتي يا في تكتك ولين قدوبي إسينيس يوتيوب أبدي يوتيوب نيسي جاز تشاوات تبجلا لكاتي لايك سبسكرايب شير قداني asumaan artistii teenne kabajamtu lafaa kaaturee muqacalee kana jajjabeessaan isiniin jedha garumsi isin dabarsaa nagee gaafadha. Shamaan tatteenya jirtanii anaa jiraatu jedha aceenu dura hin duran asisaamaa jirra galata waaqayyoo isiniin jedha jajjabeechuu obboleettii teenya Sumayyaa dhaqanii yuutuubii ishee sheer laayitii wal biraa haa dhaabbannu isiniin jedha yaalina isin dabarsu kanadha jajjabeessaa. Laayikii ishii hin dagatina bira dhaabbadha obboleewwan keenya qaqqaalii namoonni tokko yeroo tuubirra gadi ba'ee dalagu wayii nagati ishii nama kushiinaa arabaa gimmaasha kushiinaa namaa dhiqaa gimmaasha maal jecha nan guddadha jettee walaa guddisuu jettee saba ofiitiin dhadhabbii amma dandeessitu hundi keenya iyyuu sababa kanaaf yaa bira dhaabbannu yaa jajjabeechuu isin jedha obboleewwan keenya qaaliiwwan. Akkasii obboleettii tiyyaa artistii Caaltuu Dibaabaa Galatoomii. YouTube jaaltu shawaatoob jedha kanaaf dhaqaa laayikii sabskiraayib sheer godha isiin illee artistii ammariif lafa dhufaa jirtudha kanaaf artistii teenya tana gaafii tokko fi yaada isiin uummata isiitiif qabdu gaafanna inshaallah gaafiin keenya tokkoffaan ammoo akka jettu jireenya biyya ormaa kana keessatti wantiin si mudatee jiru yookaan wanti gizee biyya ormaa kana dhuftu mudannoon ati qabdu nuu himii durarratti jennisiin jennaa biratti. Gisee handedee biyya ormaa kanarra dhufu duraan dursee gara beeruuf deemee ture gaafa gara beeruuf deemu garuu namni yeroo biyyaa mudannoon sun kanaaf barsiisuu kanaaf dhugaa bakka biyya ormaa deeme jedhee akkasumallee biyya ormaa deeme tikkeettiin wanti hundumaa dhufee mana jaalaa deeme gaafa mana jaalaa deemu saambaa qabdamoo maallaan jedhan beektaa baay'ee tokko boo'e bakka biyya alaa kunanaaf jechuun wantuma guddaasee malee akka kushiinaa arabaa dhiqan oduun beekee akkasitti mimmaan koon buusu mimmaan gaafsan buusisanii nan deebi'e natti fakkaatu naa deebi'e natti fakkaatu baay'ee tokko boo'e bakka lafaan rukutee dooftorii gadi jedhee caammarraa baasee luka isaa dhunga'ee bakka maaloo ishii caammarraa baasan jedhe maaliif saambaa qabde sille naan jedhaniif akka inni warqata san dabarsee afi jedheeti naan isin galee achumarree galata waaqayyoo rabbiinaa galatu gara biyya ormaa kanarree deeme gaafa nachi deemu ani arabiffan beeku beektanii arabiffan beeknu kan hundi keenya iyyuu intira amma dhufte mucayyoo qabanii warri nani bira hojjedhu mucaa tokko mucaa jedhanii ijoollee dubaraa lama qabanii mucayyoo reefu qalbatii godhatti isinii galee kaadhima mana jirti ani ishiin akka bultii baatii sadii qalbatii godhatti hadduu bultii arfaffaa ani mana isaanii deemu edaa ishiin qalbatii kiyya kana namtichi kun qalbatii kiyya naa barinaa jettee quba namtichaa natti godhutti qalbatii kanarraa baastee hindee namticha irraa fidee qalbatii natti godhaa jirti moo maal qalbatii kanarraa fidee natti keessa ani heerumuudhaan hin dhumne jedheetinan ani nan qaba jedhu afaan maalitiin jedhaan waan nan ittiin itti dubbadhu tokkoon qabu callisee bu'aa ture baay'ee wanta danuutu na muddate ammani bakka akkam qalbatii kana fidee natti keessa daashiin abbaa irraa wal barinaa jettee qalbatii sanatti argineesse bakka baay'ee onneen kiyya gadhee nan bu'aa bakka wannuma dubbadhu dhabee galgala amman jedhe ammanii kanatti dhufeetoo qalbatii natti keessu fooqii kanarraa nuuf gallakkisee fooqa ilaaladhee jira achuma ergasii micayyoo wayiin jirti kan teenya abashaa keenya dhufte akka isaan bira dhufte kana naan jetti maal jenna torbumte natti himtee ishee isaa galatoomtu wanta baay'eedha biyya ormaa waliinnu kan qunnamu jechuudha. Ayyoo baay'eetu wanta baay'ee bareeda bireestii artistii teenya mudannoo keenya himuu fi dhugaadha waa baay'ee nama mudataa garuu mudannoon kun isii waan bareeda argattee qalbatii argatee kan ormaa jechuun kan dalaguu deeme malee si galee obboleettii Sumayyaa booloo gasnaan jedha natti dhaga'ame si galee dhugaadha yaani namni yaada ba'ee san dhiisee yaani biraa wanti dhuguutti biraa gahuu danda'a kanaaf artistii illee reefu lafaa ka'aa jirti dalagaa artistummaa kana akkamiin dalaguu yaadda yookiin uummata Oromoo saba keenya kana
maal gadhiisu fi yaada qabdaa yookiin sirboottii kee gadhiistee jirtullee hangam namni ilaalee beekamtii argatee jira yaada kana hoo maaliif itti kaatee ka jedhu yaada babal'isiin waa'ee artii kana gizmaan durseetuyyuu nayyaa tagisma xiqqeeshu kootii jechuudha. Bakka daa'imman kootii ta'ee waa'ee artii bakka amiroo biyya keessatti baay'ee nayyaadarreedha. Garuu waanuma meetaatis ta'ee bakka wantoota adda addaa ta'e naaf hin danda'amne sodaadha. Biyya irratti jechuudha namoonni ittiin mari'atu tokkos deebii artistoota yeroo hundanan argaa itti dhiyaatee isaan gaafachuurree nan sodaadha siigalee jira. እና አመ በቃ ገራ የሆነ አክነርናን ተቆ አምሮ ከየተፈት ያለ ገራ ተቀምጠ ሞራሪ ገለቴ ጅታየቹ አመ ኦኬ ሲጎን ሃንጋው ከና ገለክ እስቲ ሃንጋም በከምቲ አርገተ ይራ ሚዲያ ኦማን ጀቆ ገለተራቢ ረቢ የሆነ ጀጀቤ ጀመረ ጀጀበናትን የትማፉ ወደ ከና ያደረና ቀባሚ ኦኬ ጀጀቤ ሳሲንጀና አስማን ወሩኒ ወጀሱሜ ሾታተኒ ፊ ወሪን እንታይንለ አስማ ሰብስክራይብ ጎዳ ማቲና ታአይ አስማ ዋን ጋብቹ በርባደኒስ አርቲስት ተነተና ኮሜንት ጀለካ አጀቹዳ አከስማ ኢሲንለ ዋን ፍንዱራ አፍሪካ የፈተ ትፉ ሄዱ ማፋይምቶ አስማኒ waan bareedaan akka gabbaatu sabdii irraa qabnaa diraamaalee chaalenjii fi waan barsiisuu fi bashannansiisuu ta'an qabattee akka nu dhuftu abdii qabnaa artistiilee waan taate kanaaf artisti yaada akkamii qabdame yaada kenna yaada artistummaa kanarratti jabaattee artii kana guddisuuf immoo akkuma jammartee kana karaa marratti dhaabate akkamitti artii jechuun ikko garuu namoonni gizee kanatti ilaalan qalaalee fakkaata. Garuu baay'ee ulfaata. Waggaa keessa seentu anu dura gaafatti seenu qalbii natti hin qabe beektaa bishaan magizee mana qulqulleessu gadi nadhiitu yeroo qaramee jira. Akkasii garuu waa'ee artiitti yoo seente in ulfaata. Maaliif bakka in ulfaata ani garuu hojiin kanarratti hojjadde baay'ee natti ulfaate amma immoo gizee duratti seenu natti ulfaachaa ture amma tokko narree amma keessa seentee jetta karaa keettee dhaabbachuun hin ta'u kanaaf jajjabaa itti fufisiin jenna artistii teenne Caaltuu Dibaabaa jajjabeessa asumaani akkasuma waan nama kafalchiisu yookaan waan nama barsiisu yoo qabaatte himi marsa lammataa irratti qabatee yaadda arrafan dangalatuumi akkasii inshallah okay waan social media kanarratti yeroo hedduu deemu fakkeenya waan duuba namaa osoo hin beekin maqaan taane namarra kaa'uu fi osoo waan namaa hin beekin quba namatti qabuu sun haala gaariidhaan badaadha jettee fudhatta kanaaf namni akkasii sun maal sirreessuu qaba jettee yaadda namoonni keessa namaan beenne maqaan taanes yaamurraa namoonni maqaan taanes yaamu sun namoota sanii of sirreessaa jedhe dhaamsa kana qabaate gurra abbaa duuba obboodha እና ሰበባ ከናም ነሞታ ኦዶ ኬሰ ከንቤኪን መቃ duuba namaa ቤኪን መቃ ያሙ ከነረት ሞ ኦብስሬሳ ጀዳ ከነዳምን መንቀቡ ከነዳ ሰበሬዳዳ ወንቲያ ወሪ ዋኒ ነማ osoo hin beene yookaan keessa namaa yookaan haala namaa osoo hin beene maqaa namaa balleessitanii asumaan of sirreessaa isiniin jedha sirreessaa yoo balleessinallee dhiifama nu godha viidiyoon keenya har'aa gaaffii deebii artistii teena hojii taasifne asumarratti dhaabbatee nu jiraadha galatooma isin jaalannaa qaqqaaliiwwan teena nu jajjabeessaa komentii nu ibsa share like እንደገቲና